Dassasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3 meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keenyaattaa fi muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed buufata doonii lamuu daawwatanii jiru. Piroojeektii daandilee biyyootii gama Afrikaa wal agarsiisa jedhame irrattis dubbatanii jiran. Tigraay keessatti caasaalee diigaman deebisanii ijaaruun tajaajila jalqabuuf hojjetaa akka jiru ta'uu Itiyoo Telekoom beeksiseera. Artiistoonni Oromoo raayyaa ittisa biyyaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti bobba'eef dhiiga arjoomaniiru. Kanneeniif kabiroof hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyusariin Tamsaasa Har'aa Nugusuu Taamiree, Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara tujubeetti deebina. Attamooltaan dhaggeeffatoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Keeniyaan Itoophiyaan buufata doonii lamuu akka fayyadamtuuf bu'uuraalee misoomaa diriirsaa jiraachuu hin ta'e. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmediif pireezidaantii Uhuruu Keeniyaattaa ijaarsa buufata doonii lamuu jiru daawwatanii jiru. Galmoo daawwittu gabaase. Kaleessa Moyyaaleetti seensa daangaa biyyoota lameenii kan eebbisan muummeen ministeera Abiy Ahmedii fi pireezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaattaa kan amma ijaarsa irra jiru buufata doonii Keeniyaa Laamuutti argamu darbanii daawwatanii jiru. Keeniyaa, Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa kan wal qunnamsiisu ijaarsi buufata doonii kun sadarkaa gaarii irra jira jedhu gaggeessitoonni lameen. Pireezidaantiin Keeniyaa, Itoophiyaan biyyi galoo galaanaa hin qabne buufata doonii kanatti akka fayyadamtuu fi biyyi isaanii bu'uuraalee misoomaa barbaachisan qopheessaa jirti jedhan. The governments of Ethiopia and Kenya have reached an understanding towards promoting the development, management and utilization of the transport corridor between Kenya and Ethiopia. Akkas jedhu Keeniyaattaan. Itoophiyaa fi Keeniyaan ijaarsa daandii isaan wal qunnamsiisu waliin ijaaranii waliin bulchuuf hojjetaa jiru. Akka fakkeenyaattis daandii Mombaasaa Naayiroobiin kutee Finfinnee geessu diriirsanii amma tajaajila kennaa jira. Kunis biyyoota ollaa kana jiran daldalaan walitti dhuuf bu'aa guddaa qaba. Ammas Sudaan kibbaa Itoophiyaa fi Keeniyaa kan wal qunnamsiisu buufata doonii Laamuu ijaarsa isaa xumuraa jirra. Kanaanis Itoophiyaan lafoon karaa Moyyaaleerraan garba Hindiitti bahuu dandeessi jechuudha jechuun dubbatan Keeniyaattaan. Gama Keeniyaanis Hagayoonaa daandiin Lamuu kaasee Garrisaa ga'u achirraan gara Isiyooloo qaxxaamurus ijaaramee amma 80 gaheeraa jedhan. Keeniyaattaan akkuma duraan biyyoonni lameen Moyyaaleetti magaalaa addaa dhaabuuf jedhan mootummaan Keeniyaas Laamuutti magaalaa haaraa hundeessuuf akka jirus ifoomsanii jiru. Muummeen ministeera Abiy Ahmedis hojii gama Keeniyaan jiru kana jajanii jiru. To transform the life of our people, this kinds of infrastructure, mainly logistics, is very critical. There are lots of potential from Ethiopia side. Akkas jedhu muummeen ministeera Abiy Ahmed jiruu saba keenyaa jijjiiruuf buufatonni doonii akka Laamuu baay'ee barbaachisoodha. Gama Itoophiyaan fedhii buufatatti dhimma ba'uu guddaatu jira. Garuu buufate akka Lamuu yoo hin jiraanne waan oomishne alatti erguu kafeenu salaa galfachuun rakkoodha. Kanaaf buufanni doonii kun Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa tajaajiluu danda'uunsaa waan guddaadha. Hojiin kutannaan hojjetaa jirtanis gaariidha. Kunis biyyoota ollaa keenyaa walitti hidhuuf itti fufuu qabaa jechuun dubbatan. Muummeen ministeera Abiy Ahmed mootummooleen naannoo yoo ijaarsa bu'uuraalee misoomaa babal'isanii jiruu uummata naannoo gaanfa Afrikaa salphaatti akka jijjiiramus dubbatanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Naayiroobii. Itiyoo Telekoom caasaalee isaa Tigraay keessaa manca'an bakkatti deebisuuf hojjetaa jiraachuu beeksisee jira. Hojii gaggeessituun dhaabichaa Fireewoot Taammiruu har'atuu ta'uuf ibsa kennaniin caasaan bu'uura misoomaa dhiyeessiin humna ibsaa waan miidhameef madda humna ibsaa kabiroo fayyadamuudhaan naannoo sana bakka tokkotti tajaajila kennuu jalqabnee jirraa jedhan. Dhaabbati isaanii kan akkaan miidhame misooma bu'uuraa Telekoom kan Maqalee keessaa suphuuf hojjetaa jiraachuusaa dubbatanii dhaabbatichi kaameeraa to'atu waan qabuuf eenyu miidhaa sana akka dhaqqabsiise quba qabna jedhan jechuudhaan Mallas Kaachoo ammaa gabaaseera. Gama biraan hojii gaggeessituun Itiyoo Telekoom tajaajilli bilbilaaf intarneetii naannoo Tigraay keessaa adda citeef suphamaa jiru ennaa ibsan kan badii sana dhaqqabsiise garee Iwwahaati kan isaan jedhaniif deebii ka kennan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Itoophiyaa ka turan amma immoo TPLF'n bakka bu'uudhaan Niiwuork irraa ka dubbatan ambaasaadar Fisahaa Asgadoom raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Ambaasaadar Fisahaan akka jedhanitti hojii gaggeessituun kun badii dhaqqabe jedhame qaama sadaffaan mirkaneessuun akka hin danda'amne waan beekaniif dhimma isaas guutummaan to'atanii waan jiraniif addaan cituu teleekoominikeeshinii hafe
haala maraaf kan isaan tajaajilan mootummaan Finfinnee jiru mootummaa Tigraayin ennaa himatu dhageenyee jirraa jedhan. Tajaajilli bilbilaa garuu sababaalee lamaan mootummaa naannoo Tigraayin akka adda hin citin mirkaneessuun ni danda'ama jedhan. Inni tokkoffaan waraansa sana kan jalqabe mootummaan Abiy bakka ofii to'atanii jiran naannoo sana keessaa bakka lama gama dhiyaaf kaabaa keessaa tajaajilli bilbilaa jiraachuu isaatii jedhan. Gara Wallootti bilbiluun ni danda'ama. Humaraa achitti immoo Gondar waliin wal arguun ni danda'ama jedhan. Kana addaan kutan walakkeessa Tigraayiif namoonni alaa akka hin bilbille, namoonni Tigraay keessaas walii isaaniif akka hin bilbille bakka an jiru biyya alaa keessa kanneen jiranis ji'a tokko guutuu maatii isaanii waliin ituu wal hin argin hawaasa Tigraay bu'aa utuu jiru bu'aa maalii argachuuf hoogganni Tigraay bilbila kana addaan kutaa jedhan. Aangawoonni waraanaa gameeyyiin kanneen yakka ganiinsa biyyaan shakkaman 17 har'a mana murtiitti dhiyaataniiru. Waaltaa ajajaarraa quunnamtee addaan erga kutanii booda maadhee waraanaa gama kaabaa jiru irratti haleellaan akka raawwatamuuf Iwahaatiif haala mijeessan jedhamuun himataman. Shakkamtoonni kun itti gaafatamaa quunnamtii waraana raayyaa ittisa biyyaa federaalaa akka turan Meejor Jeneraal Gabramadhin Faqaaduu keessatti argamu. Poolisiin kaleessa mana murtiitti akka ibsetti Finfinnee keessatti kan bobba'eef shakkamtoota kanaan kan hoogganamu garee dhoksaan yakka irratti bobba'e arguusaa beeksisee jira jedha Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerraa. Piroojeektiin daandii guddaa hawaasaarraa Bulee Horaa Yaaballootti geessu guddichi xumuramuuf hojii jalqabuusaa akkasumas magaalaa Moyaalee keessatti kan hundaa'e daangaan keellaa sakatta'aa tokkittii qabu kaleessa hoogganaa Itoophiyaa fi Keeniyaan eebbisamee baname. Fayyadamummaa dinagdee qonnaan bultoota Itoophiyaa horsiisee bulaa naannoo sana jiranii akkaan kan guddisu ta'uun illee ibsamee jira. Piroojeektiiwwan kun daldala idilee kan jajjabeessan yoo ta'u gabaaf illee daandii ni saaqu jedhameera jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Baatilee 5 darban keessa naannoo Amaaraa keessaa namoonni 300,000 itti hedaman weerara dhibee busaan miidhamuu isaanii Inistituutiin Eegumsa Fayyaa Hawaasaa naannoo sanaa beeksisee jira. Torbanitti namoonni 23,000 ta'an dhibee kanaan kan qabaman ta'uu kan ibse Inistituutiin kun weerarri kun akka hammaatuuf sababaan of dagachuu hawaasaatii jedhee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi namoonni miliyoona 15.3 ol COVID-19 erga qabamanii booda talaallee amansiisaaf milkaa'ina qabu uummataaf dhiyeessuutti dhiyaattee jirti. Fayyadama yeroo hatattamaa talaallii kaampanii dawaa oomishu guddicha Faayizariif kan Jarmanii Baayonteekiin qophaa'eef eeyyama kennuuf yookaan mari'achuuf jecha bulchiinsi nyaataaf dawaa Ameerikaa har'a walgahii addaa godhachuuf jiru. Koreen talaallii kanaaf oomisha saayinsiif gorsaa ta'e akka eegame eeyyama yeroo hatattamaa akka kennuuf marii geggeessa taanaan bulchiinsa nyaataaf dawaa biraa hanga jimaataa yookaan sanbata dhuftutti eeyyama sadhumaa kennuu danda'a. Taansee battala mootummaan federaalaa talaallii miliyoona 6.4 guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan ergu yoo ta'u talaallii jalqabuuf ilaalchis kan kennamu hojjettoota eegumsa fayyaaf ta'uuf jira. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi immoo talaallii Faayizariif Baayonteek baay'inni isaa doozii 44,000 gad ta'eef miseensota isaa hojjettoota eegumsa fayyaaf dursa akka kennu ta'uu beeksisee jira. Dubbiimaan ministirii ittisaa kan Pentaagoon tuuta oduuf roobii kaleessaa ibsa kennaniin bulchiinsi nyaataaf dawaa eeyyama yeroo hatattamaa erga raggaasisee booda talaalliin guyyaa 1 yookaan 2 keessatti ni eegala. Jalqabarra fedha ofiin kan kennamu yoo ta'u talaalliin sun guutummaan eeyyama erga argatee booda garuu dirqii ta'uu danda'a jedhan. Walga'iin kamisaarraa kan geggeessamu Ameerikaan erga weerarri vaayirasii koronaa biyyattii keessatti argame namoota 3,000 ol guyyaa tokkotti du'uu isaanii gabaasuu seettaanseeti. Kaampaniin dawaa Faayizariif Baayonteek talaallii COVID-19 oomishuuf sadarkaa addunyaatti adda durummaan tattaaffii gochaa jira. Oduun galgala gargaarsa barbaadaniif gargaarsi namoomaa haala nageenyi eegame jalatti ituu murteeffamin akka dhaqqabu erga eeyyamee torban tokko ta'ee jira. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutarees Muummichi ministeeraa Abiy Ahmadiin dabalatee aangawoonni Itoophiyaa waliigaltee irra ga'an akka kabajan irra deddeebi'uun waamicha dabarsaniiru. Garuu itti hin milkoofne. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummoota akka gabaasetti akkuma lolli itti fufeen haalli gargaarsa namoomaa hedduu yaaddessaa ta'ee jira. Kanneen balaaf saaxilamaa jiran siiviilota biyya ofii keessatti qe'ee irraa buqqa'aniif baqattoota lammiiwwan Eertiraa 96,000 ta'an mooraa bakka waraansi itti geggeeffamu dhiyoo jiru keessa jiraatu jedhee jira. Lammiiwwan Eertiraa hedduun tarii mooraa sana keessaa waan baqataniif naannoo sanaaf achis darbanii bakka adda addaa keessa faca'anii jiraachuu malu ka jedhu odeeffannoo yaaddessaan jaarmicha dhaqqabeeraa jechuudhaan dubbi himaan UNHCR
Baabar Baalaaq dubbataniiru. We have reports of refugees looking for food and safety in Mekelle and other areas inside Tigray. Maqaleef naannoo Tigraay keessaa baqattoonni midhaan nyaataaf bakka amansiisaa barbaadan jiraachuu gabaasiin dhaqqabee jira. Akkasumas baqattoonni Eertiraa naannoo Amaaraa Gondariin ga'uu isaanii ilaalchisee gabaasi nu ga'eera. Kanneen Finfinnee seenanis gargaaraa jirra jedhan. Lammiiwwan Eertiraa hedduun kurna tokko dura gara Itoophiyaatti kan godaanan dirqiidhaan waraana Eertiraatti makamuu jalaa dheessuuf jecha. Tokkummaan mootummootaa namoota miliyoona 2 ta'antu Tigraayiif naannoo ishee keessaa akkasumas kanneen sababaa waraansa sanaan qe'ee irraa buqqaan namoonni miliyoona 1 ta'an gargaarsa namoomaa akka isaan barbaachisu tilmaamee jira. Loltoonni Itoophiyaa Tigraay irratti haleellaa oofuu erga jalqabanii qabee baqattoonni 50,000 ta'an Sudaan gama bahaatti baqachuu isaanii kan ibsan Baalaaq lakkoofsi baqattootaa yeroo dhiyoo Sudaaniin seenanii ka torban hanga tokko dura guyyaatti 1,000 lakkaa'amaa ture amma gara 400 hanga 600tti gadi cabe. Ittisa biyyaa olaantummaa seeraa kabachiisuuf naannoo Tigraayitti bobba'ee hojjetaa jiru ni tumsina jechuudhaan har'a dhiiga arjoomaniiru. Artistoonni har'a sagantaa dhiiga arjoomuu irratti hirmaatan waldaalee aartii 6 kan gurmaa'an ta'uun ibsameera. Raayyaan ittisa biyyaas ta'e artistiin biyyaaf hojjeta jechuun artistoonni kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Tsahaay Daamxootu haasofsiise. Artistoonni Oromoo waldaalee aartii 6 sadarkaa naannootti gurmaa'anii jiran raayyaa ittisa biyyaatiif har'a dhiiga arjoomuun aantummaa isaanii agarsiisaniiru. Artist Kadir Filatoo fi artist Ilfinesh Seefuu warreen dhiiga arjooman keessaati. Dhiiga kan arjoomuuf lammii kiyyaa fi uummata kiyyaa fi dhiiga jechuun qixa biyyaati. Artistiin jalqaba waa hundaati. Gahee biyya kanaallee kan ba'uu qabu artistiidha. Taansee raayyaa. Kan biraa immoo artist biyya si ijaaraa, biyya si diiga. Gaheen artistiin biyya kana keessatti ba'u waan guddaa waan ta'eef kanaaf nullee gahee keenya ba'uu qabna jennee dhiiga arjoomaa jira. Gama ogummaa kennaan uummanni biyyi nageenya akka argattuu fi nagaa akka taatu uummannis nagaan akka jiraatu gahee keenya hin baanan jenna. Yoo dandeenye deemneet isaan bira geenne isin bira jirraa, isin cinaa jirraa, isin wajjin jirraa, dhiigni keessan lola'isuun dhiiga keenyaa jenneet gahee keenyas lammummaa keenyas biratti ba'uu fedhii qabna. Har'a dhiiga gumaachuudhaan rafan dhufe kanaafis immoo gammachuu guddaatu natti dhagahama. Iddoo nu barbaachisaa ta'etti waan uummannis nurraa barbaadu hundumaa adda durummaadhaan bakka buunee waan nurraa eegamu ba'uutu nurraa eegamaan jedha. Daangaa eegaa jiru biyya eegaa jiru. Nummoo as teenyee dhiiga gumaachuun homaa waan guddaas natti hin fakkaatu. Isaan gargaaru yoo dandeenye wal gargaarreet biyya tokkoof waan gaarii hojjanna jedhee yaada. Artisti Tasammaa Galataa ammoo aantummaa keenya mul'isuudhaaf dhiiga keenya arjoomuun eegalleerraa jira. Raayyaa ittisa biyya keenyaa cina dhaabbachuudhaaf haamilee kennuudhaan raayyaan ittisa biyya keenya lubbuu isaa yommuu dabarsee kennu nuuf immoo dhiiga kennuu waan salphaa waan ta'eef jalqaba irratti hundi keenya iyyuu dirqama biyyaa ba'uun nurra jira nuti abbaa biyyaa ta'uu keenya beekuun nurra jiraata. Abbaadha jennee yoo yaadne immoo abbaa keenya karaa adda addaatiin calaqqisuu qabna gahee keenya ba'uu qabna bakka barbaachisaa ta'e hundatti iyyuu hirmaachuu qabna. Keessattuu yeroo baay'ee Oromoo waan akkasiitiin injifannoo fidee sakanitti dabarsee biraa deema waan ta'eef inni akkasii kun irraa baratamuu qaba. Injifannoo Oromootiin dhufe kanallee ammallee jabaatee akkatti deemuuf karaa hundaanuu cina dhaabbannee waan nu barbaachisu gahee keenya ba'uun nurra jira. Duubatti jechuun hin barbaachisu jedha. Artistiin hojii isaa aartiin yeroo gaddaas ta'e gammachuu biyya isaa cina dhaabbachuun gahee isaa bahuun dirqamaa kan jedhe ammoo artist Jimaa Galataati. Aartiin Oromoo fi artistiin Oromoo dhiiga kan nu jalqabe yoo xiqqaate waggaa 50 lakkoofsiseera. Har'a sin kenna boruu sin kenna. Aartiin egaa iddoo hundumaatti gumaacha guddaa qaba. Yeroo nageenya, yeroo jireenya, yeroo lolaa, yeroo wal'aansoo, yeroo fayyaa, yeroo hundumaa aartiin bakka hundaatti gahee qaba. Ijaa kanaaf nutis immoo raayyaatti isa qofa miti waan hundumtuu namni dhiiga dhabee rakkate dhiiga argachuu qaba. Lubbuun dhiigaan darbu jiraachuun qabu jennee dhiiga kennina. Amma immoo caalmaatti raayyaan ittisa biyyaa achitti miidhamee jira. Isaaniifis kennaa jirra jechuudha. Ummaa keenyaan akka gaariitti hojjechaa jirra jennee yaadna. Keessumaa nama lola kana wajjin wal qabatee namoota buqqa'an bira deemnee jajjabeessuudhaaf kaayyeeffanneerra. Raayyaa ittisa biyya biras hin deemna. Asitti deebinee immoo gudunfaasaa goonaa jechuudha. Artisti Mo'ataa Shanee dura taa'aa waldaa fiilmiif tiyaatira Oromooti. Jalqaba asitti dhiiga kennina. Lammata immoo qaama buqqaatota naannoo bakka waraanni baname kana qubatanii jiran. Akkasumas raayyaa ittisa biyyaa naannoo kaabaa jiran isaan bira dhaqnee akkasuma dabalataan dhiiga arjoomna
achi kennaawwan asii fuunee fi deemnu isaanitti kenninee deebina. Kennaa kana keessa galaawwan adda addaa jiraachuu danda'a. Dhangaawwan adda addaa qabannee fi deemna. Akkasumas waan uummata Oromoo fakkaatu fi aadaa keenya fakkaatu isaanitti fuunee deemna. Ergaan immoo hawaasni asii isaaniif dhaamu dhaamsa kana fuunee fi deemna. Sanaan booda immoo isaan biraa erga dhiiga kenninee kana hunda raawwanneen booda ergaa isaanii immoo fuunee deebina. Asittis sagantaa guddaa tokko qopheessina jechuudha. Achii dhaamsa isaaniirraa fuunee immoo hawaasa as mata giddugaleessa keessa jiruuf deebisnee dhufnee dhaamsa isaanii dhaamna. Aantummaa keenya agarsiisudha jechuudha. Akka waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromoottis hojiileen gama aartiitiin raayyaa ittisa biyyaa jajjabeessuudhaaf karoorfame jira jechuun aartist Mo'ataan ibsee jira. Sagantaa arjooma dhiigaa har'aa kanarratti aartistoonni miseensa waldaalee 6 gurmaa'anii jiran qooda fudhataniiru. Indaastirii aartiitti ogeessa olaanaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa kan ta'an obbo Wandosan Boggaalaa akka jiranitti aartistoonni keenya kaleessa akkuma ogummaadhaan biyya ijaaraa turan har'as raayyaa ittisa biyyaa seera kabachiisuuf gara kaaba biyyattiitti bobba'anii jiran deeggaruudhaaf dhiiga arjoomuudhaan Afaan Oromoo sagantaan keenya kamisaa am jalqaba. Arguyyaa mirga namoomaa idil addunyaatti haalli mirga namooma Itoophiyaa maal fakkaata? Waggaa lamaaf walakkaas dhiittaan mirga namoomaa akka duraanii gama mootummaan jira jechuun dandeenya. Yoo xiqqaate mootummaan kallattiidhaan wayita mirga dhala namaa miidhuu hin argine. Tajaajilli Itiyoo Telekoom naannoo Tigraay akkamiin addaan citee ibsa dhaabbatichi Tigraay dhaqqabu dhaabbileen deeggarsa namoomaa himan. Gareewwan lama haala sakatta'anii waan jiru akka adda baasaniif garas ergineera. Gareen tokko kaleessa karaa raayyaa irraan darbee qorannoo isaa xumureera. Oduu biraallee qabadee dhiyaadhaa. Aan asli galgalooti nu waliin tura. Tigraay keessatti kan argamu dameen Itiyoo Telekoom Riijinii Kaabaa qaama hin beekamneen sadaasa afurii tajaajila dhaabuu isaa hoggantuun olaantuun dhaabbatichaa Fireet Tamiruu himan. Dameen Itiyoo Telekoom kun halkanuma lolii naannoo Tigraay eegaleen tajaajila kennuu dhaaba. Hagammaa iddoowwan muraasa alaatti magaalota gurguddoo dabalatee naannoo Tigraay harki caalan tajaajilii akkuma addaan citeen jira. Akka tajaajiliitti citee fi hojii deebisuuf hojjetamaa jiru ilaalchisuun hojii gaggeessituun olaantuun dhaabbatichaa Fireet Tamiruun miidiyaaleef ibsa kennan. Waayilkeen Habtaamuu Xibaabuu ka ibsa kan irratti argame tajaajilichi akkamiin addaan citee jedhee gaafadhee ture. Baay'ee galatoomi asli tajaajilli Itiyoo Telekoom kennu tajaajilli bilbilaa kan sagalee fi akkasumas kan intarneetii naannoo Tigraay keessatti sadaasa afur bara 2020 halkan keessaa sa'a 6 fi daqiiqaa 37 irratti ture kan inni addaan cite. Sababni isaa immoo buufataalee dhaabbanni Itiyoo Telekoom tajaajilawwan itti kennu keessaa riijinii kaabaa jedhamuudhaan kan beekamuu fi naannoo Tigraay keessatti kan argamu tajaajila dhaabuu isaa akka ta'edha. Ibsa har'a miidiyaaleedhaaf kennaniin kan isaan himani. Akka isaan jedhanitti guyyaa kana halkan keessaa sa'a 6 fi daqiiqaa 37 irratti ergaan gabaabaa tajaajilichi addaan cituusaa agarsiisu hooggantoota Itiyoo Telekoom fi akkasumas ekspertoota yookaan hojjettoota dhimmichi ilaallatuuf ergamuu isaati kan isaan himani. Ergaan kun isaan qaqqabee booda sababa isaa baruudhaaf gara waajjiraatti ol deebi'anii qorachaa akka turan haa ta'u malee sababa isaa baruun baay'ee ulfaataa akka itti ta'edha kan isaan himanii. Hojjettoota isaanii naannoo Tigraay keessatti argaman argachuudhaaf gama bilbila saatalaayitiitiin bilbilan illee isaan argachuu akka hin dandeenye hojjettoonni isaanii achi jiran illee achi as akka hin bilbilleefidha kan isaan himanii. Haa ta'u malee sa'aatiiwwan muraasa booda jechuudha haalli yookaan immoo naannoo Tigraay keessatti rakkoon mudachuun isaa erga barame booda sa'aatii 9 fi daqiiqaa 7 irratti iddoowwan biraattis haalli wal fakkaataan akka hin uumamneef tarkaanfii of eeggannoo fudhachuu eegalle jechuudhaan kan isaan himani. Haa ta'u malee erga raayyaan ittisaa magaala Maqalee to'ate yookaan guyyoota muraasa dura jechuudha gareen teeknikaa gara naannichaatti imalee akka turee fi sakatta'iinsa taasisuu isaati kan isaan himani. Wantoota gareen teeknikaa kun argate keessaa inni tokko viidiyoo kaameraa nageenyaa yookaan immoo CCTV footage jedhamu jechuudha. Isa argachuu isaaniiti waan halkan sadaasa afur bara 2020 raawwatame jechuudha. Viidiyoo kana keessatti hojjettoota eegumsaa dhaabbatichaa
kunneen ta'aniin alatti namoonni muraasni halkan sa'a 6 booda jechuudha gara qe'ee buufata magaala Maqalee keessatti argamutti dhufuudhaan hojjettoota eegumsaa humnaan gara alaatti baasu isaanii sana boodas namoonni 2 gara waajjirichaatti ol seenuudhaan bu'uuraalee misoomaa yookaan immoo meeshaalee Itiyoo Telekoom tajaajila itti kennu yeroo dhaamsan ni mul'ata. Sana boodas immoo namootni isaan miseensota humna addaa naannoo Tigraay jedhan qe'ee sana yeroo to'atanillee viidiyoo keessatti ni mul'ata jechuudha. Haleellaa saayibarii Itiyoo Telekoom fi dhaabbata biroo irraa raawwatee jedhanii himatame irra maal jedhan? Iyyeen sadaasa 4 bara 2020 booda dhaabbileen mootummaa bu'uuraaleen barnootaa Itiyoo Telekoom dhaabbileen miidiyaa fi marsariitiiwwan akkasumas immoo sirnoonni faayinaansii biyyattii irratti xiyyeeffachuudhaan haleellaan saayibarii yaalamuu isaatti kan isaan himanii guyyoota 14 keessatti qofa haleellaan saayibarii biliyoona 39 qabxii 8 yaalamuu isaatti kan isaan dubbatanii. Tajaajilli kun kan intarneetiif ka bilbila Tigraay guutuutti yoom deebi? Yeroo ammaatti tajaajilli Itiyoo Telekoom Allamaxatti guutumaan guutuutti deebi'uu isaatti kan himame magaalota akka Daanshaa, Humaraa, Maayikaadiraa, Turkaan, Maayitsabrii fi Koram jedhamanitti immoo gariidhaan yookaan immoo hanga tokko tajaajilichi deebi'eeti kan jiru. Lixa Oromiyaa yeroo dheeraa fi tajaajilli bilbilaa fi intarneetii addaan citee jira. Kan irraa wanni jedham jira? Dhimma kanarratti wanti dubbatan hin jiru asli. Galatoom Habtaamu. Atillee galatoom. Dhaabbati Fannoo Diimaa Red Cross Dama Itoophiyaa dhaabbilee deeggarsa namooma kennan kanneen akka UNICEF waliin ta'uun naannoo Tigraay deeggarsa kennuu hojjechaa akka jiran ibsan. Dhaabbatichi iddoowwan rakkoon jiruu fi deeggarsa barbaadan akka baasanii garreewwan qorattoota akka Tigraay fi magaalota kaaba Oromiyaa kaaba Itoophiyaa jiraniitti erguun ibsan. Hoogganaan itti aanaa dhaabbata Fannoo Diimaa Itoophiyaa obbo Ingidaa Mandafroo. ከመስቀል ያው ሁማኒቴሪያን ስራ ነው የሚሰራ የመጀመሪያ የሕክምና እርዳታና አምቡላንስ hojiin dhaabbata Fannoo Diimaa inni ijoon tajaajila deeggarsa namoomaa kennuudha. Tajaajiloota akka ambulaansii, dhiyeessii qorichaaf meeshaalee wal'aansa fayyaa biroo akkasumas maatiiwwan sababa hokkaraan adda bahan walitti deebisuu irratti hojjenna. Erga rakkoon Tigraayitti dhalatees kanuma hojjechaa turre. Garuu akka kanaan duraatti hojii keenya hojjechuu hin dandeenye. Sababni isaas intarneetii, bilbilli, ibsaan akkasumas misoomaawwan bu'uuraa akka duraaniitti hin jiran. Kunneen hojii keenyaaf danqaa guddaa ta'aniiru. Rakkoo Tigraayitti dhalate booda hanqinni bishaanii akka malee waan mudateef boottee qabnutti fayyadamnee qaawwa kana guutuu irratti argama. እሱም ከተማ ውስጥ በተለይ ክሪቲካል ችግር ያለባቸው አካባቢዎች ላይ የውሃ አደላ እየተደረገ ነው። jalqab gaaf lolii eegalee ambulaansonni isaanii rasaasan rukutamuu ka dubbatan obbo Ingiduun ergasii akka duraatti tajaajila kennuu akka dadhaban dubbatan. የሁለት የአሰስመንት ቲም ልከናል። አንዱ ቲም በዚህ በራያ አካባቢ አድርጎ ማይጨው፣ ጨርጨር፣ መሆኒ gareewwan lama haala sakatta'anii waan jiru akka adda baasaniif garas ergineerra. Gareen tokko kaleessa karaa raayyaa irraan darbee Maayicaw, Carcar, Mahonii galuun qorannoo isaa xumureera. Har'a immoo Hiwaanee fi Abahaalaa keessatti qorannoo erga geggeessee booda borgara addi guddoo imala. Gareen kun haala naannawa sana jiru hunda sakatta'ee qaawwa jiru erga adda baasee booda tajaajiloota kanaan dura kennaa turre kennuu eegalla. Tajaajilli nuti kenninu haala kanaan duraarraa fooyya'aa ta'a. Namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'an akka deebi'anis ni hojjenna. Kana qofas osoo hin taane gareen gara Beenishaangul, Konsoo, Shaakoo, Beenchii imalees jira. Guyyoota itti aanan keessatti gara Daanshaa, Shiree, Maayikaadiraa fi naannawa sanatti UNICEF waliin ta'uun deeggarsa erguuf jirra. Qorichootas gara Maqalee ergineerra guyyoota muraasa keessatti ni raabsamu. ወደ መቀሌ የላክነው ቃል ቦታ ላይ ደርሶ ዲስትሪቢዩት እናደርገው ይዝን እንደሚቀጥሉት ከፕሎ Itoophiyaa qarqar galaan diimaa Suudaanii argamutti buufata waraanaa bishaanirraa ijaaruuf akka xiinxaltootni jedhaniitti adeemsi Raashiyaa kun gaanfa Afrikaa irratti dhiibbaa isa deebifachuuf kakaayeffate. Mootummaan Suudaan paaspoortii 3,500 ka gaaf mootummaa pireezidantii kaafame Omar al-Bashir lammiilee alaaf kenname haaqe. Ministeerri dhimma keessaa namni hedduun lammummaa seera laatiin argatee jedha. Miidiyaaleen Suudaan garuu namni hedduun lammummaan irraa haaqame namoota biyyoota Arabaa ka lammummaa argachuuf doolarii 10,000 hooganootaaf kennee jedha. Haalli addessaa fi tasgabbii akka hin qabne Komishinarri olaantuu mirga namoomaa UN Michelle Bachelet akka waraanii gamma deemu jiruu fi gabaas qabnaa akka jedhan lolkan keessatti lammiilee nagarraatti dhiibbaan cimaa gahuu ibsan. Mootummaan Itoophiyaa jalqabaan torbaan kan ibs baaseen opereeshiniin olaantummaa seera kabachiisuu xumurarratti akka jiru ibs. Hamza Hussein dabalataan isaniitiin.
haalli Itoophiyaa keessaa yeroo ammaa haalaan yaaddessaa fi tasgabbii kan hin qabneedha akkasumas to'annoodhaan ala ta'aa jira jechuun yaaddoo qaban ibsan Komishinar Olaantuun mirga namoomaa UN Michelle Bachelet lola Tigraay keessaan lammiilee nagaa irratti dhiibbaa cimaan gahus ibsaniiru. Mootummaan Itoophiyaa jalqaba torban kanaa ibsa baaseen opereeshiniin olaantummaa seeraa kabachiisuu xumuramuutti akka jiru ibseera. Haa ta'u malee lolli ammallee jiraachuu isaa irratti dubbii himaan koree labsii yeroo muddamaa naannoo Tigraayitti hundaa'e Ambaasaddar Redwaan Hussein bakkeewwan loltoonni TPLF itti hidhata qaban faca'anii lolan akka jiru himaniiru. Qondaalli olaantuun mirga namoomaa UN Bachelet handaara magaalota akka Maqalee, Shiraaroo, Aksuum akkasumas Abiy Addii keessatti lolli jiraachuu akka odeeffatan ibsan. Mootummaan Itoophiyaa si'achi hooggantoota TPLF fi ajajni hidhaa irratti bahee adamsanii hidhuuf akka sakatta'insa itti fufeebseera. Lola Tigraay keessatti taasifameen lammiileen nagaa akka miidhaman akkasumallee qabeenyi namoota dhuunfaa miidhamu Bachelet himaniiru. Dabalataan saamichi ukkaamsuun akkasumas haleellaan saalaa dubartootaa fi shamarran irratti xiyyeeffate raawwate jechuun ibsan. Odeeffannoo dargaggoonni Tigraay hawaasa isaanii akka lolan qacaramuu dhageenyeen yaaddofneera jechuunis ibsaniiru. Haa ta'u malee dubbii kanaaf qaamni himatame hin jiru. Himannaa isaan bira gahan kunneen guutummaatti mirkaneessuun garuu sababa tajaajilli telekoomii adda citeef akka rakkoo ta'e himan. Bachelet sababa kanaaf qaamni walaba ta'e waa'ee mirga namoomaa hordofu barbaachisa jechuun himan. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa irra deddeebiin ofii akka qoratu ibseera. Yoo deeggarsa barbaanne ofuma keenyaa gaafanna jechuun Ambaasaddar Redwaan dhihootti dubbataniiru. Waliigaltee deeggarsa uummata Tigraayiif dhaqqabsiisuun wal qabsiises dhaqqabiinsi dhorkaa akka hin qabaanne taasifamuu qaba jedhan Bachelet. Ambaasaddar Redwaan waliigalteen UN waliin taasifame UN deeggarsa akka taasisan mootummaan immoo deeggarsa akka uummata biraan gahuudha jedhanii dubbatanii turan. Ta'us gama UN'n gargaarsa ofumaa geessuuf akka yaadan ibsaa turan. Tajaajiloonni bu'uuraa kanneen akka bishaan, telekoomii, ibsaa fi kaan akka gadhiifamullee qondaalli UN kun gaafataniiru. Tajaajiloonni kunneen akka bakkatti deebi'an suphaan akka taasifamaa jiruu fi dhihoo akka gadhiifaman mootummaan Itoophiyaa ibsuun ni yaadatama. Haasaan jibbiinsaa fi loogiin dhalattoota Tigraay addatti fooyya'aa deemaa jira ka jedhan Bachelet kun wal dhabdee biraaf sababa ta'uu male jechuun akka sirratu mootummaa gaafataniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaas komiin akkanaa irra deddeebiin akka bira gahu ibsuun qaamolee mootummaa waliin mari'achuun akka sirratu hubannoo irra gahamuu ibsee ture. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin kanneen TPLF waliin hidhata qaban irratti malee lammiilee nagaa irratti akka loogiin hin raawwatamne dhimma kana akka balaaleffatus kana dura himannaa irratti ka'eef deebisee ture. Qondaalli UN naannoowwan Itoophiyaa garagaraattis walitti bu'iinsi hawaasaa mudachuu ibsuun kanaanis lubbuun darbuu himaniiru. Akka fakkeenyaattis naannoo Beenishaangulii fi kaan kaasan Bachelet gareen deeggarsa namoomaa kennan sodaa haleellaa malee hojii lubbuu baraaruu akka hojjetan akka haala mijeessuu mootummaa Itoophiyaa gaafataniiru. Guyyaan kun guyyaa mirga namoomaa idil addunyaati. Mata dureen guyyaa mirga namoomaa addunyaa habar kanaa dandamachuuf mirga namoomaaf dhaabbachuu jedhuun yaadatama. Kanaan wal qabsiimnee haala mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessatti iyyaafan. Dhaabbilee mirga namoomaa falminaa jedhu dhaabbatan keessa tokko yaa'ii mirga namoomaa Itoophiyaatti. Durtaa koree hojii raawwachiiftuu dhaabbata kana kataan obbo Malleskaachoo Amahaa dubbifne. እንደምታውቂው ከዚህ ከሁለት ዓመት በኩል ወዲህ በመንግስት በኩል ያለው ጫና አለ ለማለት አንችልም። ቢያንስ waggaa lamaaf walakkaas dhiittaan mirga namoomaa akka duraanii gama mootummaan jira jechuu hin dandeenyu. Yoo xiqqaate mootummaan kallattiidhaan wayita mirga dhala namaa miidhuu hin argine. Sanaan dura garuu dhalli namaa garmalee dararamaa ture. Dararaa mirga namoomaa kana hambisuu keessatti yaa'iin mirga namoomaa Itoophiyaas garee mirga namoomaa falman cinaa hiriiruun hojjechaa ture. Sasaabirru Baarotumsaa Oromoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa Abishoo Garbaa Hayilee Fidaa Maannoo Mazannir Hayila Maariyaam Gammadaa Garasuu Dhukii Asaffaa Shaaroo Lammii Batar Abdii Caalii Shonee Olii Qaadii